Barattoota akkam jirtu? Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Barnoota keenya kutaa 5ffaa xumura irratti qormaata akka qabdaniif akka itti qophooftan isinitti himnee jirra. Barnoota keenya kutaa 6ffaaf 7ffaatiin immoo yeroo itti hangam akka hubattan itti of madaaltan ta'a. Subscribe, share, like taasisuun aantummaaf deeggarsa keessan nutti agarsiisa. Kallattiin gara qormaataatti ceenu gaaffilee qormaataa an isiniif dubbisu dhaggeeffachuun deebii isaaf malu kennaa deemtu. Kanaaf yeroo gaaffiin isiniif dubbifamee xumuramu irratti qabuun deebii isaa erga hojjettanii booda gara gaaffiitti aanutti ce'aa adeemtu. Kallattiin gara gaaffii keenyaatti gaafa ceenu gaaffiin tokkoffaan qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo meeqa barreessi kan jedhu. Jalqaba irratti qubeen dubbachiiftuu afaan Oromoo meeqa akka isaan ta'an lakkoofsaan keessu. Sana booddee immoo tokkoon tokkoon isaanii eenyu akka isaan ta'an qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaadhaan shanan isaanii barreessitanii agarsiistu. Amma viidiyoo irratti qabuudhaan qubeen dubbachiiftuu afaan Oromoo meeqa akka ta'e barreessuu fi tokkoon tokkoon isaanii hoo maal akka isaan ta'an barreessuu irratti xiyyeeffannoo kenna. Ammaaf viidiyoo irratti qaba. Yeroon isiniif kenname xumurame waan jiruuf deebii ilaallachuu dandeessu. Qubeen dubbachiiftuu afaan Oromoo meeqa kan jedhuuf 5 isaanii. Qubee gurguddaatiin kana fakkaatu. Qubee xixiqqaatiin immoo jara kana. Gara gaaffii lammaffaatti haa darbinu. Qubee dubbifamaa qeenxee afaan Oromoo meeqa barreessi? Qubee dubbifamaa qeenxee afaan Oromoo meeqa akka isaan ta'an ni barreessitu. Sana booddee tokkoon tokkoon qubee dubbifamaa qeenxee afaan Oromoo barreessuudhaan nutti agarsiistu jechuudha. Kanaaf amma viidiyoo keessan irratti qabuun deebii keessan guutuu eegalaa. Yeroo deebii keessan guuttanii xumurtan deebitanii deebii wajjin wal bira qabdanii ilaallattu. Qubeen dubbifamaa qeenxee afaan Oromoo meeqa kan jedhuuf 21. Isaan kunis qubeen qeenxee afaan Oromoo 26 turanii 26 keessaa 5 dubbachiiftuu gaafa ta'an 21 warreen afaan immoo dubbifamaa jedhamaniitu waamamu jechuudha. Kun qubeen dubbifamaa qeenxeen afaan Oromoo jarreen kana. Gara gaaffii sadaffaatti haa darbinu. Gaaffii sadaffaan qubeen dachaa afaan Oromoo meeqa barreessi? Qubeen dachaa afaan Oromoo meeqa akka isaan ta'an ni barreessitu. Sana booddee immoo tokkoon tokkoon qubee sanaa barreessitanii kan agarsiistan ta'a. Viidiyoo kana irratti qabuun deebii keessa yeroo xumurtan deebii ilaallachuu dandeessu. Daqiiqaa tokkoon isiniif kenna. Qubeen dachaa afaan Oromoo 7tu jiru. Isaanis jarreen kana. Qubee gurguddaatiin yeroo ta'an qubee xixiqqaatiin immoo kana fakkaatu. Gaaffii afuraffaatti gaafa ceenu qubeen qeenxee afaan Oromoo meeqa barreessi? Qubeen qeenxee afaan Oromoo meeqa akka ta'e ni barreessitu lakkoofsaanii. Sana booddee immoo tokkoon tokkoon isaanii qubee gurguddaanis qubee xixiqqaanis ni barreessitu. Kanaaf viidiyoo kana irratti qabuudhaan deebii keessan erga guuttanii booda deebi'an daqiiqaa tokko booda isiniif gadhiisu wajjin wal bira qabdanii ilaallachuu dandeessu. Qubeen qeenxee afaan Oromoo meeqa kan jedhuuf 26. Isaanis qubee gurguddaatiin jarreen kana. Qubee xixiqqaatiin immoo kana fakkaatu jechuudha. Qormaanni keenya
viidiyoo keenya kutaa 6ffaatiin ilaallee kan armaan olii ture kutaa 7ffaatiin qormaata gosa biraa qabannee kan walitti deebinu ta'a. Haga sanatti nagaan nuuf turaa, horaa bulaa deebana.